Ashama arkafune akkam jirtu hordoftoota chaanalaa YouTube kan taatan nagaan waaqayyo saniif haa waayatu. Biyya keessas biyya alaas warra jirtan akkam jirtu bulaakoo jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti waaqayyoodhaaf haa galatu. Isinis nagaa guutuu akka qabdan abdii nan qaba. Jirtu nagaa keessanii ana dhufu baga nagaa dhuftanii. Egaa warreen namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaani gara maatii keenyatti dabalamaadha. Videoon yeroo hundaa akkasiin bira gahuuf mallattoo notificationii on gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Barnoota adda addaa akkasiin bira gahuu taasisa waan ta'eef jechuudha. Warreen duraan maamila koo turtan immoo hedduu galatoomaa ulfaadhaa sinan jaalladha sinan kabaja. Ammallee akkasumaan jajjabeessuun keessanitti hafuuf isiniin jechuu jaalladha yeroo marayyuu. Egaa mata dureen kiyyaarraa taajjabbiidha jechuudha. Waan taazzabe keessa waan natti dhagahame yookiin waan argee waan hin dhagahu isaan kana keessa isiniif dubbachuu barbaada jechuudha. Keessattuu nuyi ijoollee biyya Oromoo keessa jiraannu jechuudha. Innis maalidha jechuu dandeessu. Egaa nuti kan baanee biyya keenyarraa gara biyya Arabaatti erga himalleetii booddee nuti kan dhufneef hojiidha of jijjiiruudhaaf maatii keenya illee jijjiiruudhaaf kaayyoon keenya ni jalqaba. Gariin barumsa dhabeetii kan inni sadarkaa barnoota isaa yoo barnootaaf isa itti aanutti sanceessisneeti saba kanaaf biyyaa baha. Gariin carraa barnoota argatee waan ittiin baratu dhabeetu biyyaa baha. Gariin immoo hiyyummaan dhumti maatii isaa sadarkaa hin taanerra inna gahu maatii koo jijjiiruun qaba jedhee jireenya yoo tulfaatu biyyaa ba'a. Gariin immoo sababa siyaasatiin jireenya biyya keessatti haalli itti jiraatan waan itti ulfaatuuf isa jala baqachuuf jedhee biyyaa ba'a. Tole hundi keenya sababa adda addaa qabna. Hundi keenya rakkoo mataa keenya qabna. Hundi keenya yoo haala mijataa keessa warra jiran irra biyya keessa innaa jiranii intalli baluu deemtee anis deemsan haala sanaan jira jedhu. Maaliif biyya ala gaafa jedhani waan guddaa kana itti fakkaata waan birqiitti fakkaata waan ta'eef jechuudha. Gaafa cufnee as geenyu gaafa mana madaamii keessa gallu hojii keenya ni jalqabna. Asitti madaameen maqaa hedduun nu baasan warroonni Arabaa jechuudha. Ni beektu maqaa meeqa akka qabnu. Tole haa ta'u biyya ormaallee yaa hojjettuu ishiiti maqaa barbaaddeni gaxxiqqeessitee as waamtu inni waamiti. Inni kan biraamu warreen biyya keessallee maqaa biraan nu baasu isaanis gaafa sanarra jalqaban jechuudha. Shamarran biyya Arabaa nuun jedhan. Nuti garuu kan Arabaa miti beeksisanii nuti biyya qabna. Biyya keenya waamamuu dhiifna beektanii erga biyya keenya Arabaaniti. Shamarran biyya Arabaa nuun jedhan. Kana jechuun iyyuu hagam tokko gadaantummaa akka nu qaban ni beektanii sinii galaa garuu kana yumayyuu jechuudha. Nuti osoo biyya qabnu biyya namaatti waamamuun keenya iyyuu ilaalchi isaanii yookiin iddoon isaan nuuf qabanii iddoo gadaana bakka nuuf hin malleedha jechuudha. Maaliif karaa lamaan iyyuu maqaa adda addaa nu baasanii jiru jechuudha. Nuti garuu kaayyoon keenya isaan kana lamaan keessa yoo miti asoo dhufne maqaa nu jijjiiranii warreen biyyaatti illee akkasuma nuti hundumti keenya iyyuu maqaa adda addaan wal waamna jechuudha biyya keenya wal jijjiirreetu. Tole haa ta'u baay'een keenya ergaa kana hunda gallee mana madaamii keessa biyyaa maqaan nu bahee asii biyyaan nu bahee achi kan haala kana keessaa hundattiyyuu jechuudha. Haa ta'u malee shamarran biyya Arabaa keessa irratti malee kan maqaan baay'atu eenyutu shamarran biyya Ameerikaa maqaa dha'ee beeka. Ijoollee shamarran biyya Arabaa dhiiraa biyya Ameerikaa jedhame eenyudha kan miidiyaa kanarratti ol bahee arrabsu akkas gootee sanitti heerumtee dhiiraa baluu wajjin akkas taate dhiira lammii biraa wajjin faranjii wajjin warra hadii wajjin akkas taate jedhee namni ol bahee dubbatu jira. Shamarran biyyoota Awurooppaa keessa Ameerikaa keessa jiraatan namni maqaa isaanii dhabu jira hin jiru. Namni maqaa isaanii iyyuu kaasuu hin jiru. Haa ta'u malee jechuudha garuu maaf nuuf iddoo hin taane nuuf kennu maaf gadaanaa iddoodhuma hin taane nuuf kennu nuuf. Kanaaf garuu eenyudha irra caalan immoo kan maatiidhaaf yaadu akkasuma namoota adda addaa gargaaruudhaanii rakkoo hunda kan dandeessu rakkoon hundi yookiin immoo cinqii yookiin wanti ulfaatan kan irra gahu ijoollee biyyoota Arabaatidha.
isaan immoo rakkinni biyya keessatti yooma beela yoo ta'e dararaan adda addaa namoonni yoo dhukkubsatan eenyudha kan dafee dhaqqabu shamarran biyya Arabaati. Shamarran biyyoota Awurooppaa Ameerikaa yoo laaltan jalqaba isaanii of mataa isaaniitirraa akka jechuudha. Uffannaa isaanii haala hunda isaanii maaliifi haala keessa deemu namoota lammii biraa wajjin oolu maaliifi jireenyi isaanii haala keessa malee akka keenya kana barreen itti cufamee mana keessa hin oolan jechuudha. Sanaaf of jijjiirurraa jalqabu isaan mataa isaaniitirraa kaane jechuudha. Nuti garuu as keenya jalqaba maal goona? Birriidhuma biyya ormaa kana maal akka fakkaattu osoo ijaan argin meeqa birriin kun jennee osoo hin beekin maal goona? Gara maatii keenyatti kan nuti erginu. Ofii keenya wanti nuti ittiin godhannu osoo jalqabarraa kaanee osoo qarshii dhumtillee meeqa akka ta'e maal saayyuu adda baasnee osoo hin beekne gara maatiitti kan nuti erginu jechuudha. Maaliif nuti kan oolu mana keessa kan nyaannu kasaaniiti nuti jalqaba kaayyoon biyyaa baane jalqabarraa kallattii sirriin deemaa jira waan ta'eef gara maatiitti ergannaa jechuudha. Garuu isaan kanarraa addadha. Haa ta'u malee osoo kana garummaa adda addaatiin nuti hojjennu garuu maqaan nuu hambiraati jechuudha. Tole haa ta'u kana hunda keessa dabarree nutis baay'een keenya immoo haaluma kana keessa jiraanneetiyyuu miidiyaa kanarratti ol baanee jirra jechuudha. Facebook irra jalqabnee WhatsApp, Telegram wantoota adda addaa jalqabnaa jechuudha miidiyaa irratti ol baanee. Ammas immoo TikTok dhufee jira wantoota adda addaa social media karaa YouTube wantoonni adda addaa jiru jechuudha. Achirratti ol yaana baay'een keenya immoo erga haala mana madaamii keessa hojii jalqabnee erga bubbullee booda wanti hunduu gaafa nu galu miidiyaa irratti gaafa ol yaan immoo wantoota addaat arginaa. Haala keenya jijjiiruu jalqabnaa haasofni keenya hojiin keenya wanti nuti goonu hundisaa gaafa miidiyaa irratti ol yaan akka duraanii sana yaanni keenya inni tura karoorsinee baasne nurraa hirrachaa deema jechuudha. Maaliif kan arginu kan biraata jechuudha. Gariin sababa jaalalaan miidhama. Gariin immoo amantii isaatti jijjiira. Gariin waa'ee amantaa isaa barateetu itti cima. Gariin osooma waa'ee amantii isaatu osoo hin beekne kan biyyaa ba'e karaa kanaan karaa sooshaal miidiyaatiin waa'ee amantii isaa bara. Gariin immoo osoo beekuu osoo amantii qabuu biyyaa ba'etu biyya isaatti erga ba'e amantii isaa jijjiira. Sababa adda addaa funaanee jechuudha. Amantii sababaan miti. Barumsaanii baratanii yoo gadi fageessanii beekanidha malee. Keessattuu karaa amantii kana karaa TikTok irra waan deemaa jiru TikTokiin kun osoo cufamee dhugaa hedduu tokko namatti tola. Asirratti wanti nani jechuu barbaade karaa amantii irratti jechuudha. Namni akka barbaadetti waan barbaadetti amanuu danda'a. Waan barbaade waaqessuu danda'a. Wanti sadaan keessa jiru mirga isaati jechuudha. Garuu wanti ani asirratti dubbachuu barbaadu amantii kama ordofu isa keessa bahe sana yookiin immoo amantii keessa jirtu sana keessatti amantii biraa jechoota hin taaneen ibsu arraba hin taane wal arrabsu akkamii amantii tokko gadi xiqqeessee tokko ol guddisa abbaan ergaa isaa ta'e waan barbaadetti amanuu danda'a waan ta'eef kanaaf amantii walii haa kabajnu yoo jaalachuu baanne amantii keenya waliif haa kabajnu. Kanaafuu amantii walii wal xiqqeessuu adiifnu musliimaa ta'u kiristaanaa ta'u amantii qabu maal ta'u kabaja qaba abbaan waan barbaadetti amanuu danda'a mirga isaati waan ta'eef jechuudha. Kanaaf amantii walii wal xiqqeessuu adiifnu harraba adiifnu karaa amantii kanarratti bilisaa dhaabnu sin jechuu barbaada. Kanaan alaanii jechoota biraa barbaade miti dhiifama na godhaan balleessin jedha. Eenyummaa keenya barachaa hetti cimaa deemudha malee asiif achi of jijjiiranii akka bishaan gabatee irra ta'u nu haa baraaru jechuudha. Kanaaf biyyarra baanee nuti wanti nuti hin taane hin jiru. Gariin shamarran namoota lammii biraatti heerumanii shamarran lammii biraa wajjin akkas ta'an jedhanii maqaa nu balleessan. Gariin dhiiraaf jedhanii amantii jijjiiran jedhanii maqaa nu balleessan. Gariin biyyarra deemanii wanti nuun hin jedhamne takka hin jiru jechuudha. Dhugaas hin jedhamu maqaa hedduu nutti ba'ee nutis baay'een keenya kan tokkoon keenya kan safuu dagannee akka nuti wanti yaanne nuti mana baane hunda isaa hirraafannee kan waan hin taane keessa gallee shamarran baay'eellee kan maqaa balleessan baay'ee jiru jechuudha.
shamarran baay'een kan haallitti mijatee iddoo barbaade deemanii suura kaanii viidiyoo waraabanii namoota adda addaa suura kaanii kan galakkisan namoonni akkasii sun baay'ee jiru. Garuu namoonni jechuudha osoo hojjetanuu kan miindaa isaanii hin arganne, osoo hojjetanuu kan waan nyaatan hin qabne, osoo hojjetanuu kan waan irra ciisan hin qabne, hojjetanii kan gatii dadhabbii isaanii hin arganne, osoo hojjetanuu kan sa'aatii boqonnaa hin kennineef. Gariin arran du'amu boruun du'adhanii kan dhiphinaa fi rakkoo adda addaa yaaddoo keessa jiran. Gariin sababa cinqii kanarraan kan ka'e rakkoo isaan mudatu mana keessatti waan isaan irra ga'u osoo dandamachuu dhabanii kan sammuu dhaban. Garii isaanii kan lubbuu isaanii dabarsan. Garii isaanii gadi ba'anii guyyaa tokko kan qilleensa fudhachuu hin arganne. Garii isaanii barriin itti cufamee kan oolu. Kan maatii isaanii guyyaa tokko dubbisanii hin beekne. Yaaddoon maatii isaanii dhiphinni isaan haalli isaan keessa jiran hundi isaa sammuu isaanii akka isaan maratan kan isaan godhu. Kan rakkoo adda addaa keessa jiran baay'ee isaanii jiru. Garuu kan haalli mijatee fi iddoo barbaade kan deemu, iddoo barbaade namoota barbaade wajjin kan oolu, iddoo barbaade kan akka barbaade ta'u shamarran keenya maqaa isaanii balleessu jechuudha. Garuu isaan keessaa namoonni hedduu isaanii tokko isaanii jechuudha. Osoo seeraan hojjetanuu, osoo safuu isaanii amantii isaanii eeggatanii iddoo dhaqasanitti seeraan amala isaaniitiin wanti barbaade warra kaanis obsanii danda'anii kan seeraan hojjetatanis baay'ee isaanii jiru. Garuu kun hundi adda baamee miti gaafa shamarran biyyaarra bajajanii rabsan walumatti qabaa keenya hundi keenya waanuma waan badaarra oolu waanuma iddoon taanitti argamnutti fakkaata jechuudha namoota baay'eetti. Kanaaf kan xannacha takkittiitu foon baay'ee ajjeesamu maal jedhani. Kanaaf nama tokkoof yookiin immoo namoota muraasaaf nuti kan maqaan nu badu yeroo baay'ee jechuudha. Kanaafuu namoonni wantoota badaa hojjetanii namoota kunoo rakkinaaf dhiphina gatii dadhabbii isaanii warra hin arganne, warroota seeraan hojjetatan, warroota naamusa qaban, namoota haada fi safuu isaanii eeggatanii bakka jiranitti gadi jedhanii maqaa mataa isaanii gadi jedhatanii bulan warreen akkasii kana namoonni maqaa balleessan baay'ee jiru jechuudha. Kanaaf kanarraa of qusannu. Maaliif namoota baay'ee maqaa balleessaa jiru waan ta'eef jechuudha. Maqaan bahee fi karaan bahee hin duudu maal jedhan. Kanaaf maqaa hedduu nuti bahee jira ergaa biyyaa baane. Namoonni immoo jechuudha. Namoonni tokko warreen biyya keessa taa'an fa'a jechuma takka gaafa argatan hundi keenya waan maala san keessa jiran nutti fakkaata. Garuu akka itti nuti jiru nuti beeka jechuudha. Ollaan akkam bultee beeka akka itti bulee abbaatu beeka jedhan. Kanaafuu akka itti jirru nuti beeka. Garuu namni kan waamuun kan itti fakkaatu nuti waan gammachuu keessa jiru yookiin immoo wanta baalagee tokko keessatti kufni waan akkasii keessa oolutti fakkaata jechuudha. Kanaaf jechuudha namoonni maqaa shamarran keenya balleessanii namoonni gaafa biyyaa baanu waan biyyaa baaniif wallaallee amantii keenya jijjiirree safuu keenya dagannee eenyumtuu nun argu jennee miidiyaa kanarratti kan akka barbaanne taanu kan akka nama fuulduratti wanti hin taa'amne irratti ol ba'ee ta'u kana osoo irraa of qusatanii gaariidha. Garuu nuti shamarran biyya Arabaati maqaa hedduun nutti bahee warri biyyaa maqaa nu baasa warra asii biyya inni kanaaf ani dhaamsanii qabu. Namoonni amantii irratti karaa adda addaatiin amantii keessatti jechuudha. Namoonni akka amantii irratti jechuudha. Dhugaasiniin jedha akkamitti akka wallaalaa jiran ilaalchi isaan amantiidhaaf qaban jechuudha. Namoonni tokko jechuudha. Kan amantii keenya arrabsan kan gadi qaban keessatti iyyuu tokko irratti jechuudha. Dhugaa Rabbi gurra nama qabachiisa. Osoo TikTok dhumti kun cufamee iyyuu na jecheessitaan yeroo tokko dhugaa Rabbi. Kanaaf warri amantii keessan irraa akka biyya baatanii amantii keessan yoo barbaadan baradhaa namoota barsiisan amantii keessan barsiisan baradhaatii amantii keessanitti cimaa. Biyya hormaa kan dhufnee fi hojjennee too jireenya keenyaaf wanta ta'uu hojjennee yoo wal fayyaduu dadhabne wal miidhuu adeefnu yoo waliif yaaduu dadhabne walitti yaaduu adeefnu yoo wajjin duuluu dadhabne walitti duuluu adeefnu yoo wal faarsuu dadhabne wal arrabsuu adeefnu
yoo wal eebbisuu dadhabne wal abaaruu haa dhiifnu yoo wal jaalachuu dadhabne wal jibbuu haa dhiifnu yoo wal gammachiisuu dadhabne wal muunfachiisuu haa dhiifnu yoo walitti siquu dadhabne wal irraa siquu haa dhiifnu yoo wal jala deemuu dadhabne wal jala deemuu haa dhiifnu yoo dhugaa walitti himuu dadhabne wal sobuu haa dhiifnu yoo wal sirreessuu dadhabne wal jallisuu haa dhiifnu yoo wal amanuu dadhabne wal shakkuu haa dhiifnu yoo wajjin qabsaa'uu dadhabne walitti qabsaa'uu haa dhiifnu yoo wal jabeessuu dadhabne wal laaffisuu haa dhiifnu yoo wal gorsuu dadhabne wal dogoggorsiisuu haa dhiifnu yoo wal guddisuu dadhabne wal xiqqeessuu haa dhiifnu an kas waliin ture yaa'ini soobidha waan dhaggeeffataniif hagayoona hedduu galatoomaa asirraamoo waa baay'ee kabarattanaaf diinaan qaba namoonni baay'eenis qeeqaa fi shakkii yaada qabdan koomentii jalatti na barreessaa anis bakka dogoggora koorraa nan deebi'a waan ta'eef